La suuraa kana argitanitti yoo ta'e suurri kuni suuraa maaramee harqaati. Qillamiin mandara jootee jootee tullu. Ashama akkam jirtu hordoftoota kiyyaa bakka jirteet nageenya keenya sinaa qaqqabu jecha har'a sirba ajaa'ibaa sirba bareedaa amma gadhiifametu jira. Sirba dinqeessaa dabala caaltu kuma kan jedhudha. Sirba kana reakshinii waliin goona. Haga dhumaatti daawwadha. Namoonni chaanalii kanaaf haaraa ta'uu jiraatan subscribe gochuun dagatina. Gara viidiyoo viijin caaltu kuma dinqeessaa dabala leencaa multimedia kan leencoo fiqiruuti. Edro tuh midhaan qunnaan safaru qunnaan kubaya. Waan kun hedduu nama tola hundumtuu hojii tobbee jira. Turee kun. Caatiidhaa immoo raafuudha. Come faccia come sola. Faccia hedduu nama tola situ uffata kana design uffata kana baay'ee bareeda. Sirbi kuni kanaan dura ba'ee ture. Sirbi Iyyaaseedha. Kanaan dura YouTube isaa irratti dhaggeeffadheen ture. YouTube isaa irra jira barree kanaan dura gadhiifamee ture. Garuu irra deebi'ee hojjete fakkaata akka remixiitti. Xiqqoo walaloon isaallee tokkuma. Xiqqoo jijjiirameera garuu kan sirbicha beeka kanaan dura dhaggeeffachaa ture. Awudoon isa kanaan dura beeka. Qodaatti dhugan kan argitanii qodaa durii akka maal jedhama. Kana meeshaa duriiti hedduu namatti tola. Durii kan fayyadamaa turanidha. Baftu darra ruftama suuta loote saddeetiin marsa gadan shaana fufamaaye saddeetiin marsaa gada kokkee koo caaltu kumaaye waaqa kucheessa abbaan kee dhaabbata fajja. Sirbichi xiqqoo jira malee sirbichi kanuma kanaan duraati. Sirba baay'ee bareedaadha egaa. Baay'ee nama biratti dhaggeeffatamne YouTube isaa irratti gadhiisee ture. Namoonni baay'een daawwanne hin argine. Amma garuu xiqqoo jijjiireera natti fakkaata. Jijjiireera. Kiliippii ajaa'ibaatti hojjetame. Ilaa suuraa kana argitanitti yoo ta'e suurri kuni suuraa maaramee harqaati. Jabduu Oromoo. Suuraa maaramee harqaati. Maal jedha Oromoo durbama. Barreeffamni gadi illee naan dubbifamne garuu suurri kun suuraa maaramee harqaati. Maaramee harqa jajjabduu nama. Maaramee harqaani barreessituudha, walaleessituudha, qabsooftuudha. Maaramee jabduuti ka jabduu dubartii jabduu Oromoon qabdudha. Seenaa guddaa nama hojjetee darbeedha. Seenillee uummata Oromoo qabsooftuudha. Saniifi mooyyeetti tumaa yeroo immoo hedduu tola. Achi rooraasti asii buna funaanti buna qishirii hundumtuu gahee mataa isaati qaba. Galaas argitanitti yoo ta'e kaan daakuu safaraa, kaan muka muraa, kaan jirbii footii. Ala la ya no sif nakachisa shole suman ada.
raasaarti. Roo raasaniidha dhaabaste jechuudha. Kubatee cabee yaaduu dhabeeni garaan obsuuka harka kennee ciiseen beeku rafee. Onnattuu jajjabduu durba maaramee haaroo harkaadha. Maaramee harkaa onnattuu jajjabduu durba waa'ee koosii yaaduu durba illee hin daganne dumbushee kiyya qataalee tufeen arraabu wadaa kennil keessa malee. Seeni yaasee raka siyaadee lammi koo siyaadee raka. Qallemoo maal jedhu tapha kana dur taphannee darbineerra nuti yeroo ijoollummaa. Tokkolaa hinaataan fuuta dur taphachaa turre kana qallemoo jenna nu biratti qallemoo isheen taphannu waliin jennaa sin biratti waan jedhamu beeku garuu iddoo addaatti maqaa adda addaa qabaachuu danda'a. Tapha yeroo ijoollummaa iddoon kaanitti beekaman itti fakkaata taphi kun. Siyaadee lammi koo siyaadaan buleoo. Garuu waan kun hiika mataa isaatii qaba fakkaata as keessatti warri gindoo dhaansunii warri midhaan safaranii hundumtuu hojii gahee mataa isaatii hojjetaara. Kun immoo hancooteedha. Hancootee akkuma hidda isaa wajjin akkuma lafa keessaa beekte jechuudha. Akka gabaa keessa faayiroo keessi kakaa'ama jechuudha. Kakaa'amee gurgurama. Asiseen kun midhaan safartii hancooteen jira wanti illee jira beekaa. Wanti kun amma sirbi kun sirba Wallaggaati. Waan kun hundumtuu Wallagga keessatti sin argama. Iddoo biraattis illee akkasuma argama. San ibsuuf natti fakkaata akka kiyyatti. Malkaa fidoo yaane laaloo wanjoo birraa irreeffannaa. Naangoo nu geessa majjoo ta'ee keenya lannaa. Kas kumkummeef loosii sirbaa biyyooskii loleessee. Silas gungumtee naaftuun dhibbaa tophee. Argitanitti yoo ta'e stila dubartiin kun hunda isaarra deemtee bitaa jirtu. Fakkeenyaaf yeroo gabaatti waan hunda bittaa. Achi Duubaay lafa hancootee bira turte amma immoo midhaan safaruu dhufte. Boqqolloo. Naaftuun dhibbaa tophee goyaleessee. Iddochi hedduu namatti tola. Amma argitetti yoo ta'e sitis kalarii adda addaati. Girgiddaan laftillee hedduu namatti tola. Manuma keessatti hojjetamee xumuramaa jira. Baay'ee jijjiirame garuu muuziqaan kun bareede. Saduraa yoon dhaggeeffanne ta'e yoon dhaggeeffanne chaanaalii isaarra deemaati dhaggeeffadhaa. Tokkuma garuu xiqqoo jijjiirera kana bareecheeti inni dura akkasumatti hojjetamatti fakkaata sana hojjete yuutuubii chaanaalii isaarra jira dhaqaa daawwadhaa. Kun garuu baay'ee bareechee irra deebi'ee hojjete. Gaaddisa koo odaa karraa. Kala asti qabsina achirratti gaaddisa koo odaa karraa torboo achirratti kan immoo gaaddisa koo odaa karraa baay'een bareeche asirratti. Kutaa qal'aa neerri toltee yaadamma koo baaftuu dharraa dhuftaa malaa suuta lootee gabuunaa. Qalamiin mandara jootee. Jootee tullu beektu wanti keessan sinii ibsuun gaafatu. Qalamiin mandara jootee. Jootee tullu goota Oromoo. Goota Oromoo. Halkaniin gandara lootee sumaafan jooraa. Bareedduun buluttuu siif nama raaru. Yoo feetes lubbuu koo. Seeni yaasee raka siyaadee lammii siyaadee raka. Kana hundi keessa beektu gaanii jedhama. Gaanii kanatti durii daadhii birzii kana gaaniitti naqu. Warri kun immoo okkoteedha. Warri xixinnoo bira jiran kun immoo kunoo lamman kun okkoteedha. Kun gaanii guddaa dhuga. Gaaniitti daadhii faana nama.
as keessatti kan argitan mi'a durii fa'i. Fakkeenyaaf isaan sila bishaan itti dhugan fa'a mi'a duriitii gaanii kun ammallee nama gara baadiyyaa kana inni garuu amma namni fayyadamaa hin jiru. Rootoo kingollaa isa jedhan sana fayyadamu amma. Qabna nu mana. Girbii koo sammayyuu. Lamiko si adam buleo. Wow. Babbareedanii amma iyyuu gurgurtaarra jiru jarri kuni. Marame harka lamiko si adam buleo. Wow. Maanni garuu daqiiqaan isaan gabaabbate daqiiqaa meeqadha? Daqiiqaa 4. Sirba hedduu namatti toludha. Director Leencoo Fiqiruu Leencoo gaa jabaa namaatti beektu hojii isaa dinqii kana ajaa'ibsiifatame gaddaa kayyoo isaan geetaman irratti baay'ee dinqisiifatameera Leencooni kanaan dura hojjechaa tureera. Leencoollee jabaadha. Walaloo yeedaloo Baacaa Karoorsaaf Lalisaa Indiris yeedaloon dinqeessaadhuma warroon jalaa qaban Leencoo Roobeeraa Obsaa Uwwii Abdannee Jibriil Zabiida. Kana fakkaata qabsoo studio dinqeessaanii studio qaba studio hojjeta muuziqeessaa jechuudha. Sanaaf sirba hedduu namatti toludha. Viijii entertainment guddaa galatoomaa kan nuyi goofti jabaadhaa. Abdii guddaa sinirraa qabna sinillee kan utubaa aartii Oromoo dhaabaa jiru. Viijii entertainment dhaga yeroo dhiyootti jechuudha. Kana fakkaatu akkatti boortaan akkatti gammadda abdii guddaan qaba. Yeroo biraa viidiyoo biraatiin walitti deebinutti